عليكم ورحمة الله وبركاته. እንግዲህ ዛሬ መነጋገሪያ የሆነው ይሄ ወንድማችን በመሞቱ የብዙዎች ልብ ሰብሯል። በጣም አስደንጋጭም ዜና ነው የሰማነው። በዛ አጋጣሚ ላይ ግን አንድ ውስጤ በጣም እንድጠይቅና ራሴ እንድፈትሽ ያደረገኝ ነገር አንድ ነገር አነበብኩ ፌስቡክ ላይ። ከመሞቱ በፊት ሲሞት በህይወት ላሉ ሰዎችና አይናቸው ማየት ለተሳናቸው ሰዎች አይኑ ከሬሳው ላይ ተነቅሎ ለነሱ እንዲሰጣቸው ፈርሞ የሞተው ወረቀት ሳይ የእውነት ራሴን እንድጠይቅ አደረገኝ። እንደዚህ አይነትም ሰው አለ እንዴ ብዬ ራሴን ጠየቅኩኝ። በአሁን ሰዓት ላይ ሰው በሰው ገንዘብ እየተዳደረ ባለበት እህቶችን እያስለቀሰ ወንድሞችን እያስለቀሰ የአደራ ብር እየበላ ባለበት ሰዓት ላይ እሱ እንደዚህ አይነት ነገር ማሰብ በጣም ይገርም ነገር ነው። እና እስኪ የት ነው ያላችሁት? እናንተስ ምን እያደረጋችሁ ነው? የሰው ገንዘብ የምትበሉ እህቶቻችሁን የምታስለቅሱ ወንድሞቻችሁን የምታስለቅሱ እስኪ ከዚህ ነገር ምን ተማራችሁ? እስኪ Situ diriiree of qochisiisee jedhe gaarri lafa diriiraa gadi ilaale. Ammas diriirtee of qochisiistaa? Moo gaara taatee of kabachiistaa? Ammas salphattee qeenkee jeeqamaa? Moo ulfaataa taata tulluu beekama? Ammas muramtee dhiiga cobsitaa? Moo burqaa yaaddoo kee qottee gogsitaa? Tokkummaa dhugaan seenaa hojjettaa? Moo bara ittaanus kayi jettaa? Kan darbeerraa baradhu ዋንሲፍ ተኡመለዱ ኦሮሞች ይከብዳሉ ይላል። እስኪ ዛሬ እናንሳለን። አይዞህ ጀግና አይዞህ ዘራፍ yeroo ammaa keessatti bineensi baay'ee nama sodaachisu isa kam isinitti fakkaata? Isa kana moo isa kana? Moo isa kana? yeroo ammaa keessatti bineensi guddaan nama sodaachisu ilma namaati. Yooyaa kabajamtoota koo ilmaan ayyaa ergaa gabaabduun isiniif qabadhee dhiyaatee jira. Haga dhumaatti akka isin dhaggeeffattaniif kabajaan isin affeera. Galgala tokko abbaa manaatu ergaan isa qaqqabe. Ergaa sanas haadha manaasaatti hime. Bor maatiin koo gara mana keenyaa dhufuu ittiin jedhe. Isheenis hedduu rifattee maaliif dhufu? Meeqa taanii dhufu? Jettee gaafatteen meeqa taanii akka dhufanis maaliif akka dhufanis natti himne dhufuu isaanii malee ittiin jedhe. Maal haa ta'uudhaaf natti himtere jennaan akka qoqophoofnuuf jedheeni wanta keessummaa ittiin keessummeessinu mana keessaa hin qabnu yoo ta'e haa bibbinnuti haa qopheessinu jedheen dursee sitti himee ittiin jedhe. Maal isaan wanti qopheessinu wanti tokko iyyuu hin jiru. Karoora keenyaan alatti nama dhufeef maal gochuu dandeenya? Haa dhufani waama manni horeen waa mana keessa jiruun isaan keessummeessinaa ittiin jette. Maaltu jira mana keessa jedhee gaafannaan bishaanis yoo ta'e bishaanitti laannee geggeessina jetteen haati manaan sagalee dheekkamsoodhaan. Innis hedduu rifatee erga jetteeyoo jedhee lachanuu gara hirriba isaanii deeman. Ganama hirriba yeroo ka'u bakkuma ciistee hin kaane. Ciree eegee gara hojii isaatti qajeele. Akkuma rafteetti too jirtu balballi mana isheetii rurrukutame. Kaatee yeroo balbala jalaa bantu haadha ishee abbaa ishee namoota biraa dabalatanii balbala mana ishee irra dhaabatanii turan. Hedduu rifatte nagaa isaan gaafatte haatis kokkolfaa maali mucaakoo namni gaa'ela qabu namni abbaa manaa qabu yoo na rafaa jedhanitti qoosaa gara manaa ol seenan. Isheenis rifattee Nooraa jettee erga ol seensistee booda daftee boordubatti dabaltee abbaa manaatti bilbilte. Abbaa manaan akkas jetteen maaliif maatiin koo akka dhufan maaliif natti himnee ittiin jette. Innis suuta jedhee tasgabbaa'ee bar galgala sitti meeraa ittiin jedheen. Isheenis maatii kootu naan jette malee maatii kee naan hin jenneen bar jennaan. Innis maatiin kee maatii koo miti moo maatii kee akka maatii kootti waan allaaluufan maatii koo jedhee ittiin jedhe. Achumaan naatee maalan godharee nama amma kana akkamiin maal godheen isaan geggeessaa mana keessa homtuun jiruun bar ittiin jette. Waama mana keessa jiruun geggeessi manni isaaniif haaraa mitiiree ittiin jedhe. Isheenis irra deebitee nyaata bishaataas yoo ta'e atattamatti bitti akka dhuftuufin sitti bilbilee ittiin jette. Innis lakki hin danda'u hojiitu natti baay'atee jira hojiirran jira amma dhiisee dhufuu hin danda'u bishaanis yoo ta'e
itti kenni keessummaa geggeessikaa ittiin jedhe ammas yaadatas gabbaadhaan isheenis hedduu taartee bilbila ishee cufattee gara golaatti ol deebite jarana ofittummaani kansarii gaayilaadha ofittummaan gaayila keenya summeessa gaayilaaf qofa miti ofittummaan community summeessa ofittummaan biyya diiga ofittummaan hiriyaa diiga ofittummaa keessaa haa baanu dubartii seenaa kana keessa jirtu akkuma argine wanta facaaste itoo ooleen buliin hammatte nuunis akkasuma wanta har'a facaasne boor hammanna namni boqqolloo facaase xaafii naammatu namni gaarummaa facaase gaarummaa hammata namni hammeenya facaase immoo akkasuma hammeenya hammata kana keessaa boof wanti guddaan kan nuun gochuu qabnu waaqayyoon sodaachuudhaan jiraachuudha ofittummaa keessaa haa baanu ofittummaan eessaan iyyuu nuun gawaan ta'eef ofittummaan nu duuga waan ta'eef ofittummaan jiruuf jireenya keenya summeessa waan ta'eef keessumaa gaayilaaf baay'ee summii guddaadha kaansarii guddaadha waan ta'eef ilaalcha ofittummaa yaada ofittummaa keessaa haa baanuun ergaa kwaarraadha kanan kanasiniif dabarse kanan dubbiserraadha social media wanta gaariif qofa haa fayyadamnu gaarummaadhaan jireenya keenya haa jiraannu ofittummaa keessaa haa baanu kun ergaa kwaarraadha kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa horaa deebanaa dagaagaa guyyaa gaarii